Waxabajjii 24 bara 2017 siidaa yaadannoo aartistii Haacaaluu Hundeessaa. Aartistii Haacaaluu Hundeessaaf siidaan yaadannoo magaalaa Ambootti ijaaramaa ture xumuramuun eebbifame. Aartistii Haacaaluu Hundeessaa oolmaa inni saba kanaaf oolee fi dhiibbaa inni mirga dhala namaaf jecha gochaa ture yaadannoo isaatiif jecha magaalaa Ambootti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin siidaan yaadannoo gootaa hojjetamuun bakka itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii, haadha warraa aartistii Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damusee, hooggantoota olaanoo naannichaa, hooggansa magaalaa Amboo akkasumas keessummoota kabajaa fi hawaasa bal'aa jaalattotaa fi dinqisiifattoota aartistii Haacaaluu Hundeessaa argamanitti sirna ho'aan eebbifamee jira. Seenaa gootaa nama dhaloota kanaaf oolmaa guddaa hin dagatamne oole siidaa hojjetanii dhalootaaf ol kaa'uun fakkeenya guddaadha. Uummatas hedduu gammachiisa waan ta'eef akkuma aartistii Haacaaluu Hundeessaa jedhe seenaa rirmu hin nyaatu. Jirra bulee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Afkiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagachaa kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra kunuar allee jirra. Kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabsee raajii bara kanarraa jagaa erga buqqeen dhagaa dabsee. Mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya katanii. Akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen gincii koolixa si fudheen gulli soolixa si fudheen dadar koolixa si fudheen shaallaa koolixa si fudheen shukuutee lixa si fudheen sabbataa lixa si fudheen awwadaa lixa. Shiranii isaa dhoorsiisanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa horaa koon si lixa si fudheen naqqambee lixa si fudheen macharaa lixa si fudheen shaashee koolixa si fudheen mudar koolixa si fudheen baambich koolixa si fudheen najjoo koolixa si fudheen hammayya lixa.
barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiddee taate harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kun har'allee jirra kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana timse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen walii soolixa si fudheen ginniir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen sulultaa lixa shiranii isaa doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen dodoolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa cuqqaalaa koolixa si fudheen gindoo koolixa dambi doolloo koon si lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillemoo lixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa